Erga doollarri dabalee asii meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamnu mana bituu mana gurguruu lafa gurguruu walumaa galatti jiruuf jireenyi Itoophiyaa keessatti hedduu qaala'ee jedhameetiin yaadama. Kanumaan wal qabate gatiin meeshaalee ijaarsa manaa kan dura irra dabalee jira moo qannasee jira? Doolaraa wal qabatamu waliin qabatu kan jedhu tokko isaa meeshaalee ijaarsa manaa yeroo kana gatiin isaa maal fakkaata meeqaan gurguramaa jira? Simmintoon, ashawaan, dhakaan akkasumas immoo mukaan namni ijaaru barbaadan sibiilli feerroon jechaadha. Kanaaf kan kana fakkaatan meeshaalee ijaarsa manaatiif itti qarqaramu hundasaa gatii isaa kan isin biraan ga'u ta'a. Ibraahim jedhama gabayaatu birraa. Yeroo jalqabaatiif garuu YouTube channel kana irratti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalaa maatii keenya kan taatan immoo like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbata isin jira. Egaa YouTube channel kanarraa odeeffannoowwan kanaaf kan kana fakkaatan hedduu keessattuyyuu biyya keenya keessatti yeroo kana mana ijaaruun akkasumas mootuyyuu bituufis ta'e maal fakkaata? Mana tokko ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata? Mana luukii 60 180 75 mana ijaaruu barbaadan kamuyyuu meeqaan akka ijaaramu yookaan immoo meeshaaleen isaa hangam nu gaafata? Kenna sibiila hammam nu gaafata? Sibiilli kun immoo qarshiitu jijjiiru qarshii hammam taa kan jiru kanaaf kan kana fakkaatan kan bira waa ijaarsa manaatti wal qabatanii kan isin biraan gahaa turreessi kan isin biraan geenyus ta'a jechuudha. Gara fuula duraattis kanumaan wal qabatee akkuma viidiyoo guyyaa darbe isin biraan gahaa turetti biyya keenya keessatti maal hojjechuutu irra bu'aa qabeessa nama taasisa yookaan immoo hojiiwwan biyya keessatti hojjetaman qarshii hammamiin jalqabuu dandeenya hojii barbaadan irratti odeeffannoo isaa funaanee kan isin biraan ga'u ta'a waan ta'eef isaa beekuu barbaadan yoo jiraate karaa komentii fi karaa lakkoofsa bilbilaati nagaafachuu ni dandeettan jechuu barbaada. Kallattiin gara odeeffannoo kanaatti yoo isin dabarsu guyyaa har'aa kun jalqabarti isin kaasuu yaaletti meeshaalee ijaarsa manaa gatiin isaa yeroo kana maal fakkaataa kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Anis gaafii keessan bu'uura godhachuudhaan deebii isinii ta'a waan jedhe odeeffannoo isaa yeroo kana meeshaaleen kunniin meeqaan gurguramaa jira kan jedhu walitti funaanaadha isinii dhufee jira jechuudha. Kanaaf jalqabarti kan isin biraan gahu qorqoorroodha jechuudha. Biyya keenya keessatti ijaarsa manaa keessatti qorqoorroowwan gosa lamatu jira. Adama qorqorroo fi qorqorroo normaalidha jechaadha. Dura adama qorqorroo jenna qorqorroo hoolota qorqorroo adama yookaan immoo qorqorroo eeggaa fi deeklaa qorqorroo kan jedhaman kan jechaadha. Eeggaa kan jennu qorqorroo akka adama qorqorroo fi qorqorroo hoolota kan jennu kan inni qorqorroo deeklaan kun immoo qorqorroo normaalii kaawwanama jechaadha. Kanaaf isaan lamaanuu gatiin isaa maal fakkaata kan jiru isin biraan gaha. Jalqabarratti kan isin biraan gahu qorqorroon adama yookaan immoo qorqorroon hoolota kaareedhaan kan inni gurguramu fakkeenya qorqorroo normaalii kaayyotaati mummurameeti kan inni gurguramu ol dabalu yookaan immoo gad hir'isuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf mana wayii ijaarree wanti kaaree takka ta'u qofti yoo nu hafe qorqorroo normaalii yoo binnu guutuma isaa binna jechaadha. Kan irraa hafee ni ganna akkasitti binna jechaadha. Qorqorroo adaamaa immoo akkasii miti kaaree mana keenyaa irreennee yookaan immoo kaaree mana keenyaa safarreeti safara isaatiin deemnee kan binnu jechaadha. Walumaa galatti inni kaareedhaan gurgurama isiniin jechuu barbaadeeti. Kaareen tokko qarshii 800 kan inni gurguramaa jiru. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana erga fuula baxxee kana qorqorroo kana uffifnee booda iddoo ol jedhu kana yookaan immoo qorqorroo bakka qorqorroo lamaan itti wal qunnaman kana kan waliin qabsinu koolmoo kana innis addatti kan inni bitamu jechaadha. Isa kana adda isaatitti meetirri tokko quba isaatti meetirri tokko birrii 450 meetiraan gurgurama. Inni akkuma jirtan kana safara isaa dhiphaadha waan ta'eef meetiraan kan inni gurguramu meetirri tokko 450. Kun ammoo kaareen tokko qarshii 800 akkaataa kanaan gurguramaa jira isiniin jechuu barbaadeeti. Ittaan sun ammoo qorqorroo normaaliin kuni geejii jedhamee waan inni ittiin beekamu jira itti safaramu jira. Fakkeenyaaf abbaan 28 jira abbaan 30 jira abbaan 32 jira abbaan 35 jira akkaataa kanaan kan inni gurguramu jechaadha. Akkaatuma kanaan gatiin isaas garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf qorqorroon tokko egaa geejii 28 yoo ta'e qarshii 1280 kan inni gurguramaa jiru. Abbaan geejii 30 qarshii 950 kan inni gurguramaa jiru. Akkaatuma kanaan fakkeenya abbama 30 geejii 30 kana ta'e qarshii 800 jira qarshii 700 jira jechuudha. Akkaataa qorqorroo fakkeenya qorqorroo Bushaan ka jedhamu jira, arriitii ka jedhamu jira, abbaa fardaa ka jedhamu jira, xilaa ka jedhamu jira. Akkaatuma kanaan gatiin isaa garaagarummaa qabaata. Garuu ani irra baay'inaan kan inni gurguramaa jiru magaalaawwan irra baay'ee keessatti fi qorqorroo kwaalitii hin qaba jedhee yaade gatii isaa kan isin biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf abbaan geejii 32 qarshii 800 gurguramaa jira. Akkaatuma saniin geejii 35 yoo ta'e qarshii 550 tokkoffaan isaa, lammaffaan isaa qarshii 520, sadaffaan isaa ammoo qarshii 480 kan inni gurguramaa jiru jechuudha. Irra caalaan kan itti fayyadamnu abbaa geejii 35 kana waan ta'eef tokkoffaan isaa 550, lammaffaan isaa 520, sadaffaan isaa qarshii 480 kanachi gadis jira 450 jira baay'ee isin fayyadu waan jedhee fi dhiisee jechuudha. Cimina hedduu kan hin qabne akka itti fayyadamtaniif baay'ee waan gorfamu miti jechuudha. Akkuma jalqaba isin kaasee qorqorroowwan amma isin biraan ga'e kunniin
hojjaan isaa meetira lama dagaleen isaa immoo garri dalgee saantii yookaan immoo seentimeetira 90 akka kaanii kaareedhaan miti kan inni gurguramu isiniin jechuu barbaade. Haalli qorqoorroon yookaan immoo gatiin qorqoorroo yeroo kana biyya keenya keessatti ittiin gurguramaa jiru kana fakkaata isiniin jechuu barbaade. Taansuudhaan namoonni mana bolokkeettiidhaan kaasuu barbaadan akkasumas immoo dallaawwan garaagaraa ijaarrachuu namoonni barbaadan gatii feerroo beekuun isin barbaachisa waan ta'eef isas gamanumaan kan isin biraan gahuuta jechuudha. Jalqaba irratti abbaa miilimeetira 6 yookaan ammoo istaafaa kan jennu kan biyya keessa kan biyya alaatti jira. Fakkeenyaaf sibiilli itti fayyadamnu kunniin feerroon kan biyya keessaa fi kan biyya Turkiitti jira. Kanaaf lamaan isaa gatii isaa isin biraan gahuu yaala isin jechuu barbaadeeti. Istaafaan kiiloon tokko kan biyya alaa 175 kan biyya keessaa 160 akkasumas immoo abbaan 8 kan biyya alaa 750 kan biyya keessa 695 beergaan tokko jechuudha. Kan immoo meetirri 12 kan immoo beergaan tokko kan biyya alaa 750 kan biyya keessa 695 jira. Akkaataa kanaan jiraachuu isaa beektanii akka bitattan isin jechuu barbaada. Inni itti aanu abbaa 10ti. Abbaan 10 kan biyya alaa 1170 kan biyya keessa 1190 jechuudha. Isuma kana kan biyya alaa 1200 bakki itti gurguramu jira. Akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti magaalaa xiqqoo garaagarummaa qabaachuu danda'a. Magaaluma tokko keessa jechuun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanaaf irra deddeemtanii bakka gatiin isaa wayyaadha jettanii bitachuu ni dandeettanii. Kanaaf isuma 1170 kana 1200 naannootti gurgurantu jira isiniin jechuu barbaadeefi. Kanaaf odeeffannoo biraa kan akkasii 1200 jedhu yoo dhageettanis soba jechuu miti isiniin jechuu barbaada. Taansuudhaan abbaa 12ti. Abbaan 12 kan biyya alaa 1480 kan biyya keessa 1500 bakka tokkotti 1400nis jira. Warra meeshaa kana dura galchaa waan ta'eef baay'inaan argachuu dhabuu dandeetta waan ta'eef inni kun 1680 kan biyya alaa kan biyya keessa 1500 jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Irra caala ijaarsa manaaf dallaa keessatti kan itti fayyadamnu feerroon abbaa 8 abbaa 10 fi abbaa 12ti. Darbee abbaa 14 itti fayyadamuu dandeenya. Abbaa 14 abbaa 16 kana isin biraan gahu akkuma beektanii malee ijaarsa manaa keessatti itti fayyadamuu dandeenyu. Furdin isaa baay'ee furdaadhas waan ta'eef nun barbaachisus tarii namoonni dhimmoota garaagaraatiif itti fayyadamuu barbaadan yoo jiraate abbaan 14 2290 kan biyya alaa kan biyya keessaa immoo 2130 jiraachuusaa akka beektan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbaa 16ti 2990 kan biyya alaa kan biyya keessaa immoo 2780 isa kana wanti sagaleen tarii isin jala daddafte yoo jettani isin fayyadu jedheeti. Abbaa 10 abbaa 8 fi abbaa 12 irra caalatti kan itti fayyadamnu inni kun ammoo istaafaadha yookaan ammoo abbaa 6 kana. Kunis kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee feerroo hamma kana yoo jenne ijaarsa manaa keessatti mukaan ijaarree bolokkeettiin ijaarree dallaa ijaarree waan biraatiifis ijaarsa jennee yeroo kaafnu kan sammuu keenya keessa dhufu ashawaaf simmintoodha jechaadha. Kanaaf ashawaan akkuma yeroo baay'ee isin jedhe konkolaataa ammas fuula viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan kan inni gurguramu siinotiraakiidhaan jechaadha. 12,500 gurguramaa jira. Irra caalatti bakka baay'eetti darbee 13,000 iddoon itti gurguramaa jiru ni jira waan ta'eef 12,500 amma 13,000 gurguramaa jira. Innis kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaade. Tarii odeeffannoon kanaa gadi kanaa ol jedhu sirrii akka hin taanetti darbee bakka baay'eetti fakkeenyaaf magaalaawwan xixiqqoo kan immoo naannoo baadiyyaatti namoonni itti fayyadamu barbaada yoo jiraate tarii hamma 14-15 gahuu danda'a. Innis maalidha akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti gatii ashawaa osoo hin taane konkolaataa fi umsaati jechaadha. Fakkeenya magaalaa kana keessatti hin barbaadda yoo ta'e yookaan adaamaa keessatti hin barbaadda yoo ta'e kan fe'iinsa hin kaffaltu kanuma ashawaa kan itti kaffaltu fe'iinsi ka isaaniiti. Asii fuutee iddoo biraan geessita yoo ta'e ammoo kan konkolaataan kaffaltaa hamma 4,500 iddoo itti fe'umsaaf si gaafatamutu jira. 12,000 kana irratti 4,000 yoo dabalte naannoo 16,000 gaa akkasittis si gaafachuu ni danda'a waan ta'eef murteessaan naannoo asitti barbaaddu siin jechuu barbaada. Inni ta'an ammoo simmintoodha. Simmintoon kuntaali tokko kuntaali jechuun baaggii 2 jechaadha. Baaggii 2 1,900 kan inni gurguramaa jiru. Innis kanaan jiraachuu beektan akka itti fayyadamtanii. Bolokkeetti dhagatii isaa beekuu namoonni barbaadanii abbaan 20 qarshii 28 abbaan 15 qarshii 20 sorry abbaan 20 qarshii 28 abbaan 15 qarshii 25 jiraachuu isaa beektanii ijaarsa manaa keessatti kan itti fayyadamnu isuma kana namoonni tarii ajajaan barbaadan naannoo Finfinnee fi bakka Adaamaa akkasitti ajajaan abbaan 24 jira isaa olis jira akkaataa ajajaatiin meeshaalee ammayyaa ta'anii waan hojjetaniif ajajaa yoo barbaadan kan achi olii yookaan immoo kan achi gadi
bitachuu dandeettanii kanaaf meeshaalee ijaarsa manaa guyyaa har'aa qabadhe isin dhufe kan hangammaa isin biraan gahaa ture kana irra caalatti ijaarsa manaa keessatti meeshaalee itti fayyadamnu kanuma hangammaa isin biraan gahe kana waan nu jalaa hafee jira yoo jettani akkasumas mootoyyuu yaadaa fi ergaas yoo qabaattan karaa koomentiitiin naa barreessu. Karaa keessatti isin dubbisuu ni dandeettan jechuu barbaada kun jalqabartanii kaasee biyya keessatti hojiiwwan hojjechuu barbaadan akkuma odeeffannoo hojii beekuu barbaadan yoo jiraate akkasumas immoo meeshaalee ijaarsa manaa fi mana ijaaruu barbaadan hamma luukii ijaaruu barbaadan yookaan immoo diizaayina barbaadan lafarra ijaaruu barbaadan kaarii hammam akka ta'e odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan hin barbaadan taanaani isin kan dhiyeessu taasisaniin jechuu barbaada odeeffannoo guyyaa irra qabadhe dhufi kan hangammaa isin biraan gahaa ture kanaaf viidiyoo biraatiin hamma deemnuti nagaan naa tura akkuma jalqabarsa kaasee namoonni haaraa taatan YouTube chaanaalii kana subscribe godha odeeffannoowwan barbaachisoo jireenya keessan wal qabatan hedduudha kan asirratti argatan yoo isin like gootan inni jajjabeessitan akkasumas subscribe gootan YouTube channel kiyya ol guddiftan odeeffannoo kana kan biraa sagantaawwan kana fakkaatan kan biraa kan isin biraan ga'u taasisan jechuu barbaada waan isin galatoomaa galanni keessan dachaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bye.